Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii Aishaa warra jalatti argamtan akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii fi amma kun zaftanii nagaa firamanni robbisin biraa jiraatu warroonni sanaaftaan deebisnes ashama harka fuunee nagaa jirtanii isiniin jedhee isiniin jira hunduma keessanuu nagaa keessa jiraadha. Egaa kanallee viidiyoo akkaan isinitti toltu takka isinii qaba. Viidiyoo tan akka daawwattan abdii isinirraa qaba. Eessa jirra jettanii istiraahaa jirra jechuudha. Siraan ka arabaati malee kennaa miti. Akkasii bakkeen kun namatti tolee jennaaniin isiniif maree baay'ee das nama jedha, baay'ee nama bareeda. Hanga dhumaatiif viidiyoo kana daawwadhaa, karaa deemnus daawwadhaa isiniin jedha. Baay'ee das nama jedha. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa isiniin jedha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatanii subscribe gochuudhaan maatii kiyya dabalamaa warri turan waliin jirtan ammoo guddaa takka galatoomaa isiniin jedhamee karaa kana daawwadhaa. Amma deemuuf jirra, istiraa deemuuf jirra jechuudha. Achi geennes waa baay'ee isinii argisiisa. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Yeroo tokko tokko arabni azuumaa qabdii ama silaafuu madarasaan hin jiru jechuudha. Waan madarasaan hin jirreefi olii gaddeemu baay'isanii kanaafuu biiziidha. Yeroo baay'ee viidiyoo illee dalgachuun baay'ee namatti hin tolu. Sababa saniif hadhammoo karaa kana isinii mareetiniin jira. Akkasinitti tolummoo abdii qaba isiniin jira obboleeyyan tiyya. Itti bohaaraa, laayikii godhaa, sabskraayibii godhaa. Hin dagatinaa. Viidiyoo kana gadhumaatti daawwadhaa. Wanni nyaattanis wanni dhudhanis hin jiraachuudha si'achitti. Waan baay'ee babbareedu, waan baay'ee namatti tolu isinitti argisiisuuf deema. Haga dhumaatiin na daawwadhaa isiniin jedha. Turtiin keessan afaan haa ta'u. Allah ya bari arju magen qamne zahari ya rabbi imani nujari khidmati nu gargari zigaran ya Allah ya bari arju magen qamne zahari ya rabbi imani nujari khidmati nu gargari ya rabbi imani nujari khidmati nu gargari dura dubbik ya maqa rabbal ala khayri maramaka satin kabujala guftaran nugaya thumma alhamdulillah موتي دنيا آخرة باروني ساملا فلا تمانا ما نفرق رسولا محمد الأمير أنبياء مرسلا كرانساني دفدري رحق جيلا عليه الصلاة والسلام على نبي المختار يا ربي إيمان النجاري أيها الدكتور يا ما تجيني نجرا بكين كنا موتيو على الجرا أنا بكسرا بالي كنا موتيو baala warqeena fakkaata jechuudha. Isin ammoo maal akkasini fakkaatuun beeku. Hedduu bareeda jechuudha. Iddoon kunniin baay'ee namatti tola. Bakkeen kun ammoo bakka ijoollee itti taphattu jechuudha. Israa akkasi guddate sun osoo hin taane bakkeen kun istiraama xiqqoo jechuudha. Ijoolleen asitti taphatti jechuudha. Ijoollee isaanii waraabuun barbaadu silaafu bakkeedhuma kana duwwaa waraabee ijoolleedhaan irraa bu'aa jedheeni bakka kanatti jechuudha. Dura ijoolleetu iyyuu irratti taphata. Waraabuudhaaf dura alasa waraabee kunoo asitti ammoo asitti haflaaf asitti qopheeffatanii baay'ee das nama jedha. Isinis affeelamaa jedheeti viidiyoo kana isiniif waraabee isiniin jedha. Isiniif maree baay'ee das nama jedha. Waan tokko tokko waan babbareedaa arguun barbaachisaadha. Yeroo tokko tokko arabni yeroo kana madarasaa waan hin jirreefi azuumaa garagaraa haflaa garagaraa baay'iste jechuudha. Akka ittiin bohaartan abdii qabaa. Fuskootii kun garuu hordoftoota kiyya hunda ol gaadheetiin yaada. Yoo isin akkasii ammoo komentii jalannaa barreessa isin gaha. Kana fakkaataa jechuudha. Bakka kanatti akka jaraatitti sirbi sagalee sirba waan biraati. Garuu anatu iyyuu isaaniitti irra godhee sagalee kiyya irratti qabe jechuudha. Daawwadhaa, sabskraayibii naaf godhaa. Warri haaraa taatan warri haarantiin ammoo sheera laayikii akka gootan abdii qabaa isiniin jedha. Baay'ee dadhabee bakka kanatti gaafa isaan dalagaan baay'ee tokko na ulfaatte. Kun ammoo tuyyuu ala jechuudha. Akkuma duraa seensarratti isin argisiisee bakkeen kun ammoo alaa jechuudha.
kunni nama biqiltuun kunniin bishaan obaasanii jechuudha. Bishaaniin akkatti margee malee akka biyya keenyaa yookiin roobaan hin margine jechuudha. Tabi'aa waan margeen qabu jechuudha. Sagaleen kees waan qaniisan sirriitti dadhabee fi akkasiin ashaaxan qabdu. Isin ammoo ittiin booharaa waan margaa fakkaataa garuu margaa miti jechuudha. Halkan waraabame jechuun viidiyoon kun osoo kaasanii halkan ta'uu baate baay'ee namatti tola ture. Garuu sababa halkan mariif akkana jira jechuudha. Kana fakkaataa ittiin boohara. Arjo masakesa umridu tesise Mukangai waniti monu debise Ya gobza khalkite dunya rarubese Atinub debisi Dukasan udayse Ummata hiren dunya walirrafa gese Wanitin waqabu rabbin numijese Inni zandada wanda besirese Wan fagaten udiyese Nuakawu dandigari يا طيبان المجاري يا خدماني نقرقاري أمة محمد أمة فارقمتو كان خير أمة جدمت وامنتو والنسكرن يا ربي المردو جر ربي انتكم سورتي تقومتو قمت وراتي وعنبر اندقمتو سببا ومنتي بيكتي تتابعتو أمة قرآن فديسان قرفمتو جبسا بوچر كما كيسا تبلالتو نبي محمد لبه رجالتو نقابر من الراجراتو تهوسي قرن مرتو يا ربي كما قلبي نجاري يا ربي إيمان نجاري خدمات ديني نقرقاري akkasitti dhiisinaa jechuudha. Viidiyoo nama daawwadhaa jechuudha. Isinitti tole jechuudha. Yoo isinitti illee immoo dhimma tokkorra laayikii godhatanii dhiisuu isin jechuudha. Yoo keessa tuqxanii abbaa viidiyoo gadhiifatu sanii miidhaa irraan ga'a jechuudha. Maaliif mataa gad deebisaa gurraachesse sababa sanii fi viidiyoo walii irraa ufaa eenyu viidiyoo walii qubaan tuttuqnee biraan lixu irraa maal gadhiisti laatonni isin gadhiistu kun maali jennee faayidaa walii fiduurra miidhaa walii finnaa jechuudhaan ijoolleen Oromoodha. Kanaafuyyuu walirraa baradha uummata biraa ilaalaati uummata biraa irraa baladha jechuudha. Saniifuu viidiyoo namaa kun bakkeen kuffaati margaa kaloo biyya keenyaa fakkaatamee itti yaadadhaa biyya keessanii baalli kunis baala warqina fakkaatee akkana qaqqabu ture. Garuu baala warqeetii miti. Akkasii isiniin jedhaa akkasii viidiyoo namaa tuttuqnee dhiisurraa viidiyoo waliif daawwachuun wayyaa isiniin jedhaa akkatti boortan abdii qabaa. Aga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Yeroo gaarii qabaadhaa. Laayik gochuun dagatinaa sabskiraayibs godhaa. Isiniin jedhaa obboleeyyan kiyyaa nagaan naa tura. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti bakkee kana yaadannoodhaaf waraabbadhe tarii yeroo biraa asitti deebi'uun hin malu jechuudha.